Koreen fannoo diimaa idila addunyaa rakkoon eegumsa fayyaa Oromiyaa buqqa'insa bal'aa naannicha keessa mudachaa jiruun hammachaa kan jiru ta'uu ibse. Dhaabbati koree fannoo diimaa idila addunyaa ICRC'n gabaasa waxabajii 22 baaseen waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan hojiin gara lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa gujiitti hojjechaa jiru babal'atus fedhii guddaa jiru furuutiif qormaanni hedduun isa mudachaa jiraachuu ibsee jira. Dandeettiin dhaabbattoota kanneenii Oromiyaa keessatti uummata rakkoo nageenyaan baay'ee miidhamaniif naannolee addatti dhaqqabuutiif rakkisaa ta'an kanneen akka Baabboo Gambeel, Beegii fi Qondaala baloo bareeda Kombolshatti socho'uun rakkisaa akka ta'es eeree jira. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an irratti miidhaa geessisaa kan jiru ta'uunis himamee jira. Akka gabaasni koree fannoo diimaa idil addunyaa ICRC'n jedhutti aanaa jiraattota 100,000 qabu aanaa Beegii keessatti buufataaleen fayyaa jiran 42 ta'an saamamuudhaan miidhamaniiru jedha. Dabaluudhaan gabaasni koree fannoo diimaa idil addunyaa ICRC'n akka jedhutti korichi amajjii 2023 irraa eegalee Oromiyaa keessatti namoota 62,800 nyaata meeshaalee manaa bakka jireenyaa fi maallaqa gargaarsaa akkasumas dhaabbilee fayyaa 12 idileedhaan meeshaalee yaalaa fi meeshaalee kanneen akka qoricha meeshaalee manaa fi meeshaalee qulqullinaa akka arjoomeefis ibsee jira. Kana malees namoota 32,500 maatii isaanii wajjin wal quunnamsiisuu fi namoota bakka tursiisaa jiran dabalatee namoota 187 bishaan qulqulluu akka argatan haala mijeessuu bishaan mijaawaa ittiin dhuganii fi ittiin dhiqatan akka argatan kan gargaare ta'us beeksisee jira. Oduu keenya itti aanuun weerara koleeraa Itoophiyaatti mudatee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabaman 11,000 ta'uu fi kanneen du'an 156 ga'uu Oochaan beeksisee jira. Weerara dhibee koleeraa gara waggaa tokkoof dhiyaatuuf deemaa jiru kanaan hanga waxabajjii 20,2023 namoonni 11,407 ta'an aanaalee 79 naannolee Oromiyaa kibba Itoophiyaa fi Sidaamaa keessatti dhibee koleeraatiin dhibamuu fi namoonni 156 ta'an lubbuun isaanii darbuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessiin gargaarsa namummaa Oochaan gabaasee jira. Akka gabaasa dhaabbatichaatti caamsa torbarraa eegalee tatamsa'inni dhukkuba koleeraa 85 kan dabale ta'us eeree jira. Weeraroota dhukkubichaan darban kan bara 2015 namoota 217 ajjeesee fi kan bara 2017 namoota 48,000 ol qabee 878 ajjeesee ol bira qabamee yommuu ilaalamu weerarri kun yeroo dheeraaf kan turee fi saffisaan babal'ataa kan jiru ta'uunis ifoomee jira. Naannoo sabab-sablammootaa fi uummattoota kibbaatti jalqaba eebila 2023 aanaa Wanaagoo godina Geediyootti kan mul'ate yommuu ta'u ji'a lama keessatti namoota 3,000 ol aanaalee naannichaa 26 Gaamoo, Geediyoo, Goofaa, Oomoo Kibbaa, Koonsoo fi godina addaa Aalee, Amaaroo, Burjii, Baaskeettoo keessatti galmeeffamuusaa Oochaan hubachiisee jira. Naannoo Amaaraa Gondar Kaabaa Matammaa keessatti yoo xiqqaate qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo butamuun isaanii himamee jira. Naannoo Amaaraa godina Gondar Lixaatti qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo humnoota hidhatanii dhukkaanfamuu jiraattonni fi hooggantoonni naannichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ajjechaa raawwatame kanaaf jiraattonni hidhattoota Qimaantii fi koree eenyummaa Qimaantiin kan komatan ta'uunis ifoomee jira. Miseensa koree eenyummaa Qimaantii kan ta'an Andargaachoo Mollaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti himannaan isaan irratti dhiyaate soba ta'uu himuudhaan rakkoo nageenya naannoo sanatti uumamee hidhattoota Amaaratu itti gaafatamas jedhanii jiru. Dabaluudhaan naannichatti miseensonni hawaasa Qimaant 4 ukkaanfamuu isaanis eeranii jiru. Bulchaan godina Gondar Lixaa sagalee raadiyoo Ameerikaatti akka himanitti ajjechaan raawwatamee dhugaa ta'uu amanuudhaan warri yakka kana raawwatan uummata Amaaraas ta'e kanneen Qimaant bakka bu'an jedhanii jiru. Koreen eenyummaa Amaaraa fi daangaa deebifannaa Walloo Raayyaa of jalatti deebisuudhaaf baajetaaf dhimmoota biroodhaaf mana maree federeeshiniitti iyyatee jira. Koreen eenyummaa Raayyaa Walloo Amaaratti deebisuudhaaf mallattoo walitti qabuudhaan mana maree federeeshinii Itoophiyaatti galchuu hoogganaan korichaa Mangistuu Haayiluu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koreen kun mallattoo namoota 145 ta'an walitti qabuudhaan mana marichaatiif galchuusaas ibsee jira. Hoogganaan koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Raddaay Hallafam jimaata darbee sagalee raadiyoo Ameerikaatti akka himanitti dhimma raayyaa ilaalchisee gaaffii mana maree federeeshiniitiif dhiyaatee bu'uura kan hin qabnedha jedhanii jiru. Akkasumas Allamaaxaa fi Raayyaan gartokkeen isaanii ammayyuu humnoota naannoo Amaaraatiin kan qabaman ta'us ibsanii jiru. Akka ibsa isaaniitti waliigaltee Piriitooriyaatti taasifameen alatti ammayyuu gara lixa Tigraayin Walqaayitii fi gama kibba Tigraayin ammoo godina raayyaa seeraan ala humnoota Amaaraatiin qabamee jiras jedhanii jiru. Miseensoti waraan faashisti PP 62 godina Wallaggaa Qeellam Wallaggaa Lixa Shaggarii fi Lixa Wallaggaa heessa waraan bilisummaa Oromooti arkennatan dabalati isaatiif Jaal Awwi Mohaamud. Impaayera nageenya dhabuun raafamaa jirtu keessatti teessoo Abiyyi Ahimad tiksuuf ilmaan Oromoo goyyomsaa fi dirqiin qabamuun leenjii waraanummaa fudhatanii saba isaanii akka ajjeesaniif bobbaafaman erga badii isaa mataa nafxanyootaan itti kenname mormuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan torbee kana keessa qofa godina Baha Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu keessatti waraanni raayyaa ittisa impaaratti 30 qawwee Akamaa Turkii 17 fi dachaatu 30 qabachuun waraana bilisummaa Oromootti yoo makaman
Aanaa Saasiggaa irraa loltoonni 4 qawwee fi hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromoo WBO bira ga'anii jiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii mooraa magaalaa Qellem loltoonni 10, magaalaa Gidaamii fi aanaa Anfilloo magaalaa Muggee irraa loltoonni 2 sirnicha ganuun hidhannoo guutuun waraana bilisummaa Oromoo WBOtti makamanii jiru. Godinuma Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'u Qebbee irraa loltoonni 6 akkasumas Yaamaloogii Walal irraa loltoonni 4 qawwee fi hidhannoo waliin sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromoo WBOtti makamanii jiru. Godina Lixa Shaggaraa aanaa Jibaat irraa loltoonni 4 akkasumas Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu irraa loltoonni 2 guyyuu kaleessaa waxabajjii 23 2023 mooraa Biltsiginnaa keessaa ba'uun gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBO bira ga'anii jiru. Loltoonni Biltsiginnaa kun dirqii fi goyyomsaan akeeka murna Biltsiginnaa milkeessuuf daba saba isaanii Oromoo irratti hojjetaniif dhiifama gaafachuun saba isaaniif qabsaa'anii wareegama barbaachisu baasuuf qophii ta'uu dubbatu. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaatti simannaa OA loltoota Biltsiginnaa sirnicha gananiif taasisuun ilmaan Oromoo sirnicha keessatti hafanii jiraniif gaafatama seenaa jalaa ba'uun saba isaaniif qabsaa'uuf qawwee fi hidhannoo isaanii waliin bakka waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n jiru cufatti akka harka kennatan dhaamaniiru. Godina Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti obboleeyyan 3 butamanii achi buutee dhabaman jaalmurteessa bantii waan itti darqaba. Hidhattoonni murna faashistii PP wiixata darbe waxabajjii 19 bara 2023 guyyaa saafaa naannoo sa'aatii 7tti obboleewwan 3 godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti qabuun achi buutee dhabamsiisanii jiru. Obboleewwan 3 hidhattoota faashistii PP kanaan qabaman kun magaalaa Naqamtee naannoo dirree tokkummaa kireeffatanii kan jiraatan yoo ta'u, maqaan isaanii Takilee Fiqaaduu, Magarsaa Fiqaaduu fi Caalaa Fiqaaduu jedhamu. Erga qabamanii guyyoota lakkoofsus maatii fi hiriyoonni isaanii manneen hidhaa magaalattii irra deemuun gaafatanis qaamni arginee jirra jedhu hin argamne. Maatiin barbaadee dhabee bilbila harka isaanii irratti yeroo bilbilu qaamonni qaban kaasuun reeffi isaanii hospitaala galee awwaalamee jira jechuun maatiitti qoosaa jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessa waraanni faashistii PP uummata dararuu itti fuuf Jaalnemoona Faayisaa dabalata qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti duula ilmaan Oromoo lafa isaanii irraa buqqisuun qabiyyee isaanii bal'ifachuuf finxaaleeyyii namaarra jalqaban jabeessuun waraana isaa heddumminaan kan bobbaase morne Biltsiginnaa ergamtoota isaa kanaan dararaan uummata irra ga'u jabaatee jira. Kaleessa waxabajjii 23 aanaa Arxummaa Fursee gandoota fi magaalota keessatti saamicha geggeessaa turaniiru. Aanaa Arxummaa Fursee keessatti uummanni Oromoo akka balaa dhufu ofirraa hin ittisne qawwee isaanii irraa hiikaa kan jiranii fi warreen hin kenninu jedhanii baqatan qabeenya isaanii saamaa akkasumas maatii isaaniidhaa jiraachuun barameera. Kana malees hawaasa cufa irraa qarshii 200 hanga 500 dirqiin funaanaa jiraachuu kan nuuf himan maddeen konkolaachiftota baajaajii fi konkolaataa gurguddaa midhaan fe'an waraana bilisummaa Oromootiif geessitu jechuun qabanii saamaa fi mana hidhaatti darbachaa jiraachuun maddeen kun dabaluun ibsaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti dargaggoota obboleeyyan 3 qabanii hidhuun abbaa isaanii manaa doorsisuu jiraachuun ibsam. Jaalnaa Tolammii waan itti darqaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti waraanni PP dargaggoota obboleeyyan 3 lafa qonnaatii qabuun mana hidhaatti raarsaa jiru. Mana hidhaa kana keessatti uffata jijjiirratan dhorkachuu fi nyaata maatiin geessuu akka hin kennamneef gochuun dararaa guddaa keessaa akka jiran arraati biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Waxabajjii 21 bara 2023 aanaa Muneessaa ganda Odaa Leencaa keessatti dargaggoota maqaan isaanii Walbeekaa Fooggaloo, Roobaa Fooggaloo fi Kabbitee Fooggaloo jedhaman lafa qonnaa bakka isaan hojii qonnaa hojjetanitti itti dhaquun afaan qawween ukkaamsanii harka isaanii duubatti hidhuun qabanii deemuun mana hidhaa magaalaa Qancarree keessatti hidhanii dararaa akka jiran jiraattonni dubbatu. Abbaa isaanii obbo Fooggaloo Oggate maanguddoo ganna 80 mana jireenyaa isaaniitti itti dhaquun ilmaan kee miseensa waraana bilisummaa Oromooti situu hidhachiisee bobbaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo kanaa ijoollee keetuu masaka jechuun mana hidhaa geessuuf yoo jedhan maanguddoon kun hin deemu asumatti na ajjeesaa malee jedhee waan dideef jaarsa lafa harkisanii dadhabnaan barana hin baatu deebinee si ajjeesna jedhanii itti dhaadatanii deemu maddeen keenya ijaan argan gabaasaniiru. Aanaa kana keessatti sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa dararuun akka malee jabaatee kan jiru yoo ta'u erga sochiin waraana bilisummaa Oromoo onicha keessatti jabaatee dhufee asammoo waraannis ta'ee dabballoonni gara waraanaatti gadi ba'uu sodaachuun ollaa keessaa uummata dararaa oolus jedhaniiru.